sabti diaspora ni kan dawan te mana kilo boriyo awasa kenya mewata kana bada oluki yame dakika matakka jara kenya dagi fadda wanti kun fayyana mati mucaan kun kale salle sagale da be adi da kessa jiya kula tokko yokki wokka tokko tai asiyachi kamudi sa askaba chikabadi sa akkuma kalessa manu kalessa orobon keessatti gargaarama turte akkuma kalessa gargaarametti ha gargaara wilu wanti furani mu finjirtu atille mubarakille wanti furani mu tokko njirtu akkuma kale gargaaramtanitti karas kalesu karama kalessa tin gargaaram samitti ha gargaaram wanti mucaan diba mu finjiru wanti simana gona baale tani fille ninjiru gargaara elu mana ketti gargaara kala gona elu mana banena gargaara wakame gadise la gadu elu ko sagifatu jara ke fata yo ka mana to yo ka no kala mucha da mai da ke sunna mana ko ni jaru mudano boli wanti ko ya Aye kabada baka na bona ke sabasa bona ngeka aye tifufi abamu jadi kiasi Dabo Foundation welcome mita galatoma ani duran durse isin galatoma fadda warri kale wal abar warri kale wal farsu bakka takkatti argame yaada tokkon ormo duro dabbachun anaf galata rabbiti rabbin galato faddaaj mali fi namni wali gale abbafe gargaru hinda desa mana feetanitti mana abbafe tanitti garu arda wajin teetani mari attani nama rakko kesiru nama millisa irra muramu dem bakka tokko dabbachu galatoma bakka feetanitti nama rakko kesiru bira dabbanna yo isin akkatti wali galtan nulle mana himpilannu nama rakko kesiru san rakko kesa basu isini wajin dabbanna anganu eda ittifufa hinkirrisina rutin ira welcome amma bo dalaga de ibna kasi yaro gabanda si yaro di de mara akati kawatta gaya kawattani bakati waranda ko parat jara ke la abamna to metro wal wal mat kana tumare je ambrati met iha mata kadu bada jara sikan lal jara ke na dage fata warre comment na jara demtani girisa jara tanuti karkar saha ka barbane timale wallahi karkar simana mubarak yo ta yarak kamata kiya de take chitne rumat dage fata nu pesa tu jole biara ba bainati account yo barbane male wanni namni garte karkar samana mubarak yo ta account yo mubarak ratin karkar mana asli yo ta account asli ratin karkar tu mana idulle yo ta akas machu wanna karkar sagarte bakka takatti walgani mucha kana wan to ko gochu da jannati male namni hundu account ergate nanin akka dum fadetti mucha kana galcha male jara kana birangalchu ni galemin kanafuyu girri walitti buusu dhiisa tokko qarqaarsa yoo barbaadan mana abbaa ta'eetti kana jiraati qaba asumatti jechuudha mucaa kanallee bakka itti goone biraa gadi buune sigale amma fakkeenya mana ebalu haa ta'u mana akkasii haa ta'u mana kanaa ta'u dhiisa duraa boo salaa mana abbaa barbaade yoo ta'e qarqaaru nama qarqaaru nama ta'uun qoftiin gaadha mana shayxaan itti haa qarqaaramu mucaan akka qarqaaramu barbaadanii misin mana abbaa barbaade haa ta'u itti qabaate mana barbaachisaa ta'etti qarqaara ishee giddi dhayxaneetiin hin qarqaartine jechuun guutuun keessa warri waa qarqaarta irraa hin qarqaarrette yoo immoo lakki immoo hin qarqaarru mana ebaluu malee kan taate namaaf jecha nama qarqaaru taananii maal godhu asirratti gartee oromoon tunu wal qarqaarrattee walitti iyyitre kana jechuu barbaadaan kanaafuyyuu mana tokko ta'e laala qaba mana awwal dubbadhu ani karaa gabaabaa mucaan kunillee akkaawuntiin isaa haa guddatuu fi yoo giiftillee argate akkaawuntii ofii irraa argatu manuma mucaa yoo gootanoo namni martuu aslillee mubaarakillee maakillee guutuun isaanii manuma mucaa kana yoo banumaan rakkoo qaba mucaan kun viidiyoon bahuu danda'a mana mucaa kanaa yoo gootan maal qaba rakkoo hin dhuftanii mana isaa isinitti hin tolu assalamu alaikum jirtu Oromo Waalaikum salam ya asin hello mitra kada
amma waan isin wal mormituun kanuma gabaabsee wajichuun barbaada. Ajala nagaya isaa politikaan TikTokii kun nu baasan jiru manuma ta'etti gargaarsa gargaaramu yoo Mubaarak mana Mubaarak ta'ellee warri dhufuun barbaanne hadiisu guyyama biraa deebi'anii mana kaanitti illee gargaarsisanii yoo gargaarsi milkaa'e yoo milkaa'e isukee rakkoon qabu tabii harakkatama biraa achi fidanii gargaaranii amma boonaa fi mirishaa fi Mubaarak namoonni hedduu dubbataa akkuma turtanii asumatti amma iloon injira farsoon injira sumayyan injira mana Mubaarak yoo ta'e bakka mana Mubaarak asalillee yoo dhufe ittimna yoo mootii toluu baate yoo guyyaa sana ittimna yoo mootii toluu baate guyyaa lammataa mana aslii goona yoo guyyaa sana immoo kamucaa kana milkaa'e kama nama itti aanu mana asliitti milkeessina kan akka nama tokkotti erga asiin geettaan mana Mubaarak ta'ee gargaaramu baariyaalii barbaachisa gargaarsi namni baay'een dhufuuf maal jechuun muuxannoo barbaachisa waa hedduu barbaachisa oluma ka'ee namni fooloo miidiyaan qabaatu akkuma gargaarsa jedhee milkaa'u mucaa naa gargaaramu amma carraa jalqabaa mana Mubaarak godha yoo gaafas guutuu dadhabe qarshii itti aannee mana aslii goona yoo waliin dhufanis guutu kanumaan jedhaan gabaabinna. Ani yaada qaba yoo carraa na kennitan. Itti fufisaadha anaa lubbuu bagaru. Ilo akkana nagaa guddaa. Salaamu alaikum. Ani yaadni ani qabu akkuma jettan ani gaabii Oromoo tanarraa qaba Oromoo asirra yaatu jechuu haganaan boottu. Namni lafatti nama magargaara namni wal beekaa jechuu sirra baanii waa hin daddarbine malee jechuu garuu an kanaa galuu didee doolaarri 300 leenca bitee asirra dhiyeessisu kuni mucaa kanaa yoo ergame karaa awwaalaatiin wallaahi santu faayidaa qabaaf doolaarri 100 jechuu doolaarri 300 400 leenca biturra Mubaarak yoo haa ta'u mana kamiyyuu haa ta'u rakkoo ka fide bar rakkoo giiftiiti ummanni kun ka wal fixuuf giiftii isaanii bu'aa jalaa argachuufi malee osoo namuu wayita asirra nama gargaarsisu jechuu akkaawuntii nama sanii maxxansee namni maqaan barreeffamee jechuu yoo doolaara 100 kenna yoo ka doolaara 50 kenna jedhallee nama san maqaa isaa osoo barreeffataa deemanii gaafa kaan hin kennine jedhanii mana bananii jechuu leenca asirratti isin gadi olii gadi ufaa farsitan kanatu namallee walitti naqaa jechuu namni marti bu'aa qabas keessaa haqa dubbachuudha nama sodaatin ilma nama wala Mubaarak wala asli jechuu garuu amma ni gargaarsa mucaa kanaa maaliif garaana nyaate tokkoffaa namni kun aniyyuu amma akka mataa kiyyaa qabee asirratti dhaga'ee jechuu amma dhaga'u jira hin dhageenye jechuu wanta dhagaamuu dhabeef sagaleen isaa hin beeku biyyuma tokko keessa jira jechuu ammallee tartee hin qabdu Mubaarak mana haabanu haya Mubaarak haabanuuti namni achitti mana Mubaarakitti dhuftan sun marti hababaa takka mana Mubaarakitti hin darbina mucaa kana akkaawuntii hawaalaa Somaaleetiin ergaa fi har'a yoo ergiteef ganama fudhataa jechuu namu birriin ergamee fi beekachuu waan birqii miti namaa birrii ergu dirqama kaleen cabitu malee asirratti naan ta'u gargaarsi kiyya mul'isu malee jedhu mucama kanaa gargaaru haadhiisuun akka kiyyatti wallaahi kun na argaadha beeta leenca takkatti yoo leenca takkatti namaaf mana Mubaarakitti bu'e kamanni irraa muratuutu jira yoo mucaa kana bira akka shunkurtii madaba olii gadi cicciramtee birriin achi keessaa baatee mucaa kana dawaa takka bituu hin dandeettu jechuudha jireenyi Kaayiroo namni martuu hin beekaa jechuudha keessattuu nama kenna akka itti jabeessan jechuudha mana yaalaa har'a namni kenna yaalamuu hin danda'u tokkoffaa waraqaa qabaattu malee yaalamuu hin dandeettu manni yaalaa bareen namni ka mootummaa osoo hin ta'in ka dhuunfaati jechuudha ka dhuunfaa maallaqa hagamee akka gaafatu eenyummaan hin beekaa jechuudha kana wal kijibuun gaarii miti namni mucaa kana borillee gargaarsi giiftii maarreen hin geenne jedhee mana yaalaa ka mootummaatti gatee miilirraa muramaa jechuudha mucaa daa'ima kana namni hin yaalame yoo jedhe mana dhuunfaa mana gargaarsa mucaa kanaan afoollesinaa karatti hin kutina rabbi sodaadhaati gargaarsa mucaa kanaa karatti wanni afoollesan hin jiru wanni afoollesan hin jiru dhageeffadha karatti hin kutina mucaasa guyyaan itti amanaaf sagantaan godhamee viidiyoon haa dalagamu jechaa jirra mana mucaattillee yoo ta'u taate gargaarsa mucaa kanaa afoon dhaabbatina rabbiiraati mana mucaatu haa ta'u wanti isin gargaarsa afoo dhaabbattanii mucaa qophiidha mana ugaa tokko gargaarsa afoo dhaabbattanii dhageessiin galli waan asiin jechuu danda'u mana Mubaarak haa banamu namni giiftiidhaan osoo hin ta'in akkaawunti irratti haa erguufi isin jechuu jira akkaawunti mucaa kanarratti akkasitti irra bu'aa qabaa mucaa kanarratti akkasitti yaaduu danda'a jechuudha.
barbaade mallaqa account irratti ergu mana mucaa fida giftilee ergu barbaadan mana mucaa irratti ergitan account mucaa irratti ergitan mucaan gastii keessa dhufe mana abbaa fedhe yoo ta'e giftiin ka ergamu account mucaa irratti yoo giftilee ergu barbaadan sila maa dubbii laqaa ooltan dhiisaan irraa kan sila giftii mana mucaa seene namni dhaqeetiin giftii isaa fudhatamu China murattu jette malee isiniin galle isin. Waan barbaade na gargaaru ani amma akka dhuunfaa kiyyaatti mirga yoo account yoo waan giftiin gargaara jedhe danda'ee giftiin gargaaru eenyurratti erga mana mubaarak mana asli osoo hin ta'in account mucaa irratti erga dubbii kana dhaabaati bakka itti gargaarta mana mubaarak ta'ee Abbo mana kana isin gayyaa saamma tokkoffaa irratti dhagayaan girigirrii hin danda'u. Tokkoffaa irratti muujaa gargaarsisa gargaara. Mubaaraktu fide mubaarak gargaare asliin gargaare abbaan barbaade haa gargaaru. Abbaan barbaade abbaan fedhe jechuudha. Sigalee mucaan haa gargaaramu. Hoggaa tokkoof kunoo hoggaa tokkoof akkatti taa'aa jira. Saaraa mi'uutti qaban. Hoggaa tokkoof akkan akka ta'u kan nama mara kan Yamanii kan Liiviyaa jiru kan bakka fedhe jiru kan Suudii keessa jiru kan bakka biraatu fiddanii iyyaa ooltanii warra achi keessaatu akka agartee shirri jiru agarree jira. Amma lammaffaa irratti mucaan kun dibamee jira dhugaan hoggaa tokkoof miila kana jara keenya kiiloo 10 baatee sibiila luka irratti taa'aa jira hin qalladina wallahi hin taphatina. Kanaaf anammoo kanaafillee mana hin banne waan biraa turree ergasii mubaarak nutti seene mubaarakillee odomaa waliin wal arrabsinu dhufee waan kana nutti agarsiise hayyee jenneeni fudhannee dullee callisne garas gargaarsa jedhanii guyyaa aladaatti qabanii fi jiranii achiin booda mana mucaa ta'ee mana mubaarak ta'ee mana abbaa barbaadee haa ta'u nu danda'a irraa qabna sigalee nu akka kennan nama leenca kennuu miti nama giiftii kennuu miti sigalee nama waan takka godhuu danda'u miti yoo dandeenye waan dalagannurraa jara kenna maa kijibdan ijoollee warra biyya arabaa barri yoo kennine yoo akkam jabaate 10,000 ol kennuu hin dandeenyu jechuudha. Kun dhugaa jirtu 10,000 kennina. Kanarratti ammoo afaan nutti hin banina warri gargaaruu dandeettan akkaawuntii mucaa irraa fudhadhaa gargaara. Kanaafuu ma'asalaamaa nagaa naa jiraadha naa bulaa deemoo jedha irraa boo'edha warri yaada qabdan.